Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti nagaan dhuftanii har'a viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufeera. Chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatanii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatiinaaf ta'uu hin dagatina. Har'a wanta ni hojjetachuu barbaadu ittoo lukkuun hojjetachuu barbaade sanaaf wanta na barbaachisan as kana lafa kaa'een jira. Qullubbii diimaa as kanatti illee qopheeffadheera. Dhadhaa, makallashaa, kororimaa, barbaree, qullubbii adii, zinjibila, ashaboo, zayita, killee as kanaan qaba. Gara hojjechuutti deemaa na waliin tura. Qurxii koo distiitti naqadheera. Distii irra kaa'een jira amma. Akkanatti kana sochoofachaan tura. Waan ta'e xiqqoo jedhamu laafa nama socho'a. Asitti sochoofachaan amma inni bishaatutti waliin. Kunaatii bishaachaa jira keessatti hin qabne. Bishaatee jira. Maqaan wala zayitii nutti dabalata. Zayitii waliin bishaan of keessaa fudhateera amma. Barbaree akka fedha keenyaati. Lammaffaa immoo hamma itti hojjennu irratti hundoofneef kan itti dabalannu waan ta'eef
qullubbii adiin itti dabalata. Jadi zinjibila dabalata. dabalata. Lukkuu akka kanatti miicee qopheeffadheera. Amma kana booda itti dabalachuu qofatu naafee jira. Kana fakkaata. Itti dabalata.
ashaboon itti dabaladha. መከለሻን itti dabaladha. እና ካሁን ተደበለና ittoo lukkuun hojjetadhee qopheeffadhee dhiyeeffadheen jira. Kana fakkaata amma yoo isinitti tolee jiraate like, comment, share, subscribe gochuun dagatiina. Turtina waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Namoonni haaraan jiraattan subscribe yeroo gootan viidiyoon hojjedhu dafee akkasiin qaqqabuuf mallattoo bilbilaa kan fakkaattu sana tuquudhaan maatiinaaf ta'uu dagatiina. Torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagayaan.